Ayyee siifanituu Yoo foonii as baata. Ustaas gaafii xiqqoo hin qaba. Haga danda'ame samoona ijoolleenis naaf deebisaa turanii Aliin Faantis akkasumas Abdii Faantis jechuudha. Amma ammoo gaafiin na hafee jira. Gaafii kana ammoo quraanarraayis wangeelarraallee akka naa deebistaniin barbaada. Maaliif isin wangeelas fayyadamaa jirtu gatii ta'eef jechuudha. Warningi maanatti kenna joonoo kunoo dhaabbataan jira. Bismillaahi rahmaani rahiim. Silsila adeemaa turtaniifidha. Cuma maal kun deeme Gaafin kiyyaa Nabi Muhammad ergamaa xumuraati ergamaan addunyaa kanaati akkasumas ammoo ergamaa addunyaa teettanii barsiisaa jirtu isa san hayyee ijoolleen naaf deebisanii fudhadheetiin jira ergamaa xumuraa ta'uu isaatiin ammoo amantichi amantaa musliimaatiin akka gadi dhaabate amantaa musliimaatiin akka ergamaa xumuraa ta'e ragaan jira inni tokkoffaan kana itti aansuun ammoo Yesus Kiristoosii akka Nabi Muhammad isa duuba dhufu kana booddee ergamaan biraa hin dhufa isin kan hordofuu qabdan ergamaan xumuraa maqaansaa yookiin Nabi Muhammad amanticha amantaa musliimaati ka jedhu ka dubbate wangeela irra jira gaafiin wanni kun jechuudha kana naaf deebisame wanti Yesus dabarse jira akka sana jedheetu wangeela irraallee silaa gatii barsiisaa jirtaniif jechuudha. Amma waa lamaanuu kan na gaafatte wangeela irraa moo quraana irraas jechuun lamaanuu. No Qur'aan irraa kanan isin gaafadhe ergama xumuraa Nabi Muhammad erga ta'an isaan ergama xumuraa akka ta'an ragaa bahanii akkasumas ammoo amantichi amantaa musliimaati inni xumuraa amantaan dhugaa kara jennataa isin galchu amantaa musliimaati ka jedhu jira Qur'aan irra jechuudha. Inni lammataa ammoo wangeela irratti ammoo Yesus Kiristoos ana booddee nabiyyoonni dhufanii jiru ka gara amantaa dhugaa gara amantaa haqaatti isin geessan jiru isaanis Nabi Muhammad jedhamu jedhamee tokko barraa hijira Qur'aan wanni wangeelar Yesus Kiristoos kanaaf ka ragaa bahe jira garuu Yesus Kiristoos anaan qofaadha ka gara abbaa deemuu dandeessanii ka jedhe qofa yeroo baay'ee ani kan hin argu jechuudha gatii kana ta'e mee asirratti gaafii kana naaf deebisa. Duraan dursa Nabiyyi Muhammad jedhamu na booda dhufa jennaan maal hojjetare kiristaanni muluu quraana qabatee taa'uudha malee silaa immoo qaamaaf wal falmina maqaa Muhammad illee wanti maqaa dhaame hin jiru osoo jiraate iyyuu keessa kaanii asiin siin gaanii maaliif jennaan hunduu quraana isaa qabatee mana isaa keessa taa'aa ture jechuudha silaa maqaa Nabi Muhammad jiraanna maal gochaa Yesuusin ilaalure tokko kana lammaffaa immoo ani nin deemes hafuura isiniif hin ergaa jedhe Yesus Kiristoos. Kan inni deemee hafuura ergu eenyudha yoo jenne namoonni baay'ee hafuura qulqulluudha jedhan. Hafuura qulqulluu akka hin taane san dura hafuurri qulqulluu Yesus waliin hin turreeyyuu hafuurri qulqulluu yeroo sana hin turree Yesus irrattis hafuurri qulqulluu tureera isaa erguudhaa deemaa tokko. Lammaffaa namoonni yeroo sana turan Yesusin dabalatee hafuura qulqulluudhaan fayyadamaa hin turreeyyi. Hafuurri qulqulluu jedhame eenyu? Sigalee eenyudha? Hafuura isa dhufee Yesus irratti hafuurri qulqulluu bifa guggeedhaan irra qubate moo ka biraadha innoo Yesus Kiristoos utuu lafa jiru iyyuu hafuurri guggee dhufee irra qubateera akka guggeetti gateetti isaa irra qubateera hafuura isa kamiin erguu dhaqee kana gaafii nuuf deebisan nuun musliimoonni Nabi Muhammadidha jenna ka biraatiin macaafa kakuu moofaa keessatti waan barreeffameetu jira maqaadhaan ta'uu baatu iyyuu malee Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haala isaanii akkaataa isaanii sanarraati yookiin sifa isaanii irraati akka Nabi Muhammad dhufan dubbatameeti jira. Tolee Nabi Muhammad akka dhufan dubbatamee jira. Sun immoo tokkoffaa kan inni argattu seera keessa deebii 18 gadi 21 sadiittoo dubbiste. Kabira immoo Muhammad jedhee maqaa Muhammadiin yoo barbaadde I think Saamu'eel tokkoffaa 5:16 na fakkaata achirratti argachuu dandeessa. Lama jedhe. Sadaffaa Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nabiyyi dhugaa ta'uusaa kan dhufee arragaaggatee nutti himu Qur'aana malee Baaybiliidhaa miti. Nun akkasumatti indoo macaafa keessattu kanatu jira jenna malee waa'ee isaanii dhufee kan nutti himu haasaa caalu haasaa rabbii kan caale Qur'aana kan caale waan hin jirreef Qur'aana keessatti kan ragaa isinii kenninu malee keessaati yoo akka keessanitti isin amansiisuu barbaachise jechuudha warra ammaa sitti himu malee Qur'aana keessatti maqaa Ahmad kan jedhamu akka dhufu dubbatee jira Isaan alayhi salaam Qur'aana keessatti kanadha. Kanaafuu yoo maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaafa keessatti dubbatame namoonni achi ta'anii maaliif kiristaanummaa hordofuu jechuu barbaade
tokko kana waa'ee immoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi dhumaati jettanii to nabiyyi dhumaati nabiyyi dhumaa immoo amantaa islaamaa dhaareeyyee namni amantaa islaamaa dhaala jiru kiristaanummaa ta'e amantiin biraa ta'uu abidda galaa warri muslimaa immoo jannata gala jedhanii dhufan jette jedhanii jiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhanii jiran tokkoffaani ifaan ifatti wanti dubbatani boqonnaa 3 lakkoofsa 81 irratti maal jedha ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سغلي سنجي كارا لا تمسكوتين بني بيكا اوان تيف سغلين كو سنجي كاجرا نقام سري ايه تو مال جدني نمني اسلام ما لا من تابرا برباده فلن يقبل من الرافع تمين قبو جدلال فاتك الرافع تمن قبو إنه ما يوم ولم تسنجو يا كياما ورهون غا إراتي جد ورهون غا يچو ور بدي أجتشور أما ور إسلام ما فرته ور ملك إراتي سنابو إسلام ما نمني من تاس إسلام هذا ورده في ور ملك إرات أمن تاس إسلام ما تمن تاس أنا لو فين جتشور عبد الرسول نالكو شو كبدا وان نبي محمد ستكنن فرأتشو وان الراس أركموتو إسلام ستاسيت مالك جنة ربنا القرآن كيسد خذوا ما آتاكم وان إرجما ربي سنتكن فردا وان الرئيس إرجما فانتهو إركماي جد وان نبي محمد تكن فرده وان الرئيس إركنان أتي مسلمة مالك جنان نبي محمد ربي فججمود أتي ليرو نبي محمد واسطما ويا ربي ستما ربي فججمت يجود روسنا أتي مسلمة جد كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلمة على كنتري وكن نبي محمدين على كنور ربي أبدا كقالوا صحيح بخاري كما تربى في بلا ما تصدق تمرتي ما جرني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أمنك يهندمتو كنتي أمانن هندو جنة قالني إلا من أبى ورد دي مالي جرني أمتك يا كان جرني كريستان مسلم الليمت ولتك أبني أمتك يا جرني مالف كان إرجمان أمته يسوسي بودنا أمتهم جاب كده إرجام إسحوانته ولا كريستان ولا مسلمة ولتك أبني أني أمنك يهندمتو جنة هنجلو جرني لا يروج الرجام ما تشين سياب سرو مالتنا جراني قروا أمو جراني إلا من أبى نما ديك أوفا جنات برتوني ساني قيل يا رسول الله يا إرجما ربي من يأبى أن يكنددو جنة قالوا يجنان إرجما ربي صلى الله عليه وسلم فمن أطاعني نمني نهرب في دخل الجنة جنة سيني جدًا نمني نهرب في جنة سيني ومن أطاعني نمني أمون ديو دخل النار أبدا سيني كان أبو نبي محمد إسلام ترى كتان دبتني جراني ورا إسلام ترى كتان يوكام أمة ثانية روسنا كيساتي نما مسلمة سجل كبا أمة ترجمان يوكيمو أمة جيران كنا كيساتي مسلمة سجل كبا مالك جنان كان أنصاراوي جراني فان أوروموتين بيو أنصاراوي مالك كتاتي يجور أنصاراوي جتون نانو سنا كيساتي روسنا تنامي ربي توكيتشتا مني سافساقد هنجرو توري مكافئ أجا براتوراني نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمة سنا كيساتي مسلمة سجل كبا تاني يرجمان أمة سنا كيساتي مثلا قريشي يروسنا ترجمان كيساتي نص مسلمات سجل كبا تاني يرجماني جتون كنافو إسلام ما انكر دوغا ترى جنة تسينا مسلم جرا سيدي بير نبدي كبا يوسين دي بني ردي بيغافت أيه غلطوما إدو كانت أمو إرجع إسلام ما نجل كبرت نبي محمد الركن إيجالو تأي سنة درا نبيون نجراني في نموت نجران أمو إسلام ما نساني يتكني بارس إسلام ما كان متى درا كان تيسان نبي محمد لك أكنجري أمة ثاني كيساتي أمة يروسنا عربوتا ثاني أتجران كيساتي نبي محمد تو جرا كيساتي إسلام ما إسجل كبار ركتا مؤججمني جري مالي جرا إسلام ما في دني ميت إسلام ما نبي محمد صلى الله عليه عليه ميت كان في دي إسلام ما سندروتري إسلام ما في دو سندنا جرا ميت كان في دي جرو سيرا من تشريع إسلام كان حرام ستكي ستروجا قادم نبي محمد نبي تاني ربي فجماعة تاني يفين جري مالي نبيون سندروتري يسوسين دبلته أبراهام موسى نوح وركون دم تجتورا سليمان وكين سلمون جر كون دم مسلمات تراني براتوني يسوع كريستوس له مسلمات تراني مالي إسلام على محمد في دين جنة أيه دو كانت تموني أبوسي نانغا فتا غرو يو كبيك تنتسن الرناف كودا فكينيا فما قرآن جرك أو ما يروبو أفاني عربي فاتين بو إيجورا متي أفان عربي فات أنا غرو هنغن نلو توفيق يا بيكوتي وانجيل يروباي أفان أماري فاتي الرجال لفان أماري فاتي رو أما كانت تتكو كان أفان أرموتيني ببلتي براها توجو جرك أو ما يرو وانجيل لكودي بو يوكين يو براهو يو لفسب وحور يكون أفان أماري فاتي نبراهي جرمو سندرو أفان براجر يعني أفان جيشي صفاء سأمو أفهم مالتين براهي وانجيل كوني دركام برشة تجافة شون ندركام سيسيتشون قالوا يو كبيك تنتي كان رأسنا هم تنيرين هاي دراندرسا
Yesuus Kiristoos afaan itti barsiisaa ture afaan Aramaayikiin. Afaan Aramaayik naannoo Araayim jedhamtu keessatti kan argamtu afaan Aramaayikiin barsiisaa ture. Afaan itti barsiisaa ture jechuudha. Garuu wangeelli fakkeenyaaf Maarqoosiin afaan Giriikiitiin kan inni barreesse jedhameeti kan inni amanamu. Ammoo barattoonni isaa kan jedhi barreessanii afaan Ibraayistiin kan barreessan. Illaa Maarqos malee jechuudha. Afaan Ibraayistiin barreessan. Afaan Ibraayistirraatii irra caalaan Giriikitti jijjiirame. Giriikirraatii gara Ingiliffaa, gara Arabiffaa akkasitti jijjiiramaa dhufeetti san booddee Amaariffatti jijjiirame malee afaan kanaan macaafni hin barreeffamne jalqabni barreeffame. Hayyee egaa akka sana ta'e afaan dhaloota jalqaba Yesuus Kiristoos barattoota isaa ittiin barsiisaa ture sun amma eessa dhaqeera? Afaan Aramaayikii jira ammayyuu afaan sun jira. Hayyee maal isa nu maaliif nu barsiisne kana barsiisota gaafachuun. Saafidanii hin beekani kaa saafidanii barsiisu tu sana barsiisan immoo tolee kaa. Saafidanii barsiisu. Nuun amma afaan Quraanitti bu'ee Arabiffa baranneetu kan barsiisnu jarri immoo afaan sana sirriitti barachuu qabani barsiisuudhaaf. Barachuu qabani. Ammoo inumaayyuu macaafni qulqulluu afaan Aramaayikii Yesuus Kiristoosiin barsiiseen hin jiru. Yoo dingata dhalatoon achi keessa afaan isaaniitti torgomame malee yeroo ammaa keessa afaan jiru Ibraayistii fi Giriikiin qofa. Afaan Ibraayistii fi Giriikii qofa malee afaan Aramaayikiin hin jiru. Yesuus kan barsiisaa ture dhalataa Aramaayikiin barsiisaa ture afaan dubbatu afaan Aramaayikii ture jechuudha. Kana iskoolaarra irratti walii galan. Amma fakkeenyaaf isin yeroo baay'ee Yesuus Kiristoos namni hin hordofne namni isa duuka hin buune musliima ta'uu hin danda'u. Musliimummaa keessaa ni bahaa jettanii dubbattu. Yeroo baay'ee amma Yesuus Kiristoos karaa dhugaa akka nama geessu karaa abbaasaa akka nama geessu nu barsiisaatiin jira. Isin ammoo Yesuus Kiristoos akkuma kabajanitti ta'ee kan karaa dhugaatti nu geessu Nabi Muhammad qofaa jettanii fudhattu. Sana dura garuu yeroo baay'ees gaaffii natti ta'a. Amantaa Ortodoksii akka hin beekuttani fakkeenyaa fi kan waggaa 3,000 ol jiraachaa turte amantaa Musliimaa ammoo meebii yoo xiqqaate waggaa 1,500 haga kana jechuudha. Silaa amantaa Ortodoksii umriin kana faa baay'ee kan turte dhugaadhaan nus kabajnee har'as ittiin tajaajilamaa kan jiru. Akkamiin amantaan Musliimaa kun waggaa muraasa kana keessatti dhufee addunyaa kana guutuudhaaf akka amantaan kun dhugaa ta'u kan labsamuu danda'e. Immoo dheengadda gaaffii gaafadheen ture abdiin naaf deebisee ture abdii mucaa abdii kan jedhu tokko jechuudha. Yesuus Kiristoos tu kabarreessedhe Quraanarraa kabarraa yoo naaf ergeetii ture jechuudha. Amantaan Musliimaa akka ta'e amantaa xumuraa uumamaa jechuudha. Amantaa Musliimaa qofa akka ta'edha. Kuni maqaa isaayyuu kan dubbatame Ahmad kan jedhamuuni. Ahmad kun eenyudha? Yaani Ahmad erga ta'e Nabi Muhammad isin kan jettaniitu wanni fudhachaa jirtan rasuula jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo dubbannaa isaa keessatti Ahmadii kan jedhedha. Ahmad kun eenyudha isaan? Erga Islaamaan bara 1444 booddee dhufee suna dura immoo kiristaanummaan amantiin kun immoo yookiin Yesuus Kiristoos kan erga immoo utuu Nabi Muhammaduun fi waggaa 500 wayi dura waan ta'eef akkamittiin sun ta'uu danda'a jette. Suni dogongora guddaadha. Yesuus Kiristoos amantaa kiristaanaatiin dhufe kan jedhu ragaan hin jiru. Amantaa kiristaanaa barsiisaa ture kan jedhu ragaan tokko hin jiru. Yesuus Kiristoos kiristaanummaa iyyuu hin beeku abadan. Amantaa kiristaanaan beeku tokko jedhe. Lammaffaa immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila sitti mira amantii fidanii hin dhufne jarri barumsa seera fidanii dhufanii malee namoota karaa irraa badan karaatti deebisuu dhufan malee jarri isin jedhe lama jedhe. Sadaffaa Yesuus Kiristoos karaanis dhugaadhis ana jedheera nuumiti kan jedhe bar Israa'elootaan jedhe. Maaliif Israa'elootaaf ergame waan ta'eef Maatiyos Wangel boqonnaa 24 irratti inni warroota hoolota Israa'elii badaniif malee hin ergamne jedhee dubbate. Kanaaf Israa'elootaan jedhee yeroo sanatti jaraaf karaadha dhugaadha ture. Ammayyuu taanaan bar Israa'elootaaf inni karaa dhugaa ture yeroo sanatti Yesuus Kiristoos. San booddee garuu erga Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ergamanii booddee dhaabbate jechuudha. Hamma Nabi Muhammad ergamanitti garuu ergaa san dura ture itti fayyadamaa ture. Nabi Muhammad garuu nabiyyiidhumaa fi dhugaa erga ta'anii ergamanii san booddee ergaan sun dhaabbateera. Mee gaaffis gaafadha erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam booddee dhufan maaliif kan jaraa fudhannaa maaliif isuma duraa sana fudhannee jettee asitti waa lama qofa si gaafadha. Tokkoffaan fakkeenyaaf Museen Yesuus Kiristoos dura dhufe tole Museen fakkeenyaaf dura sagalee ture sagaleenis waaqayyo bira ture sagaleenis waaqayyo ture jedhee hin barsiisne. Maaliif kan isaan kanaa fudhachuun barbaachise tokko jedha. Tokko lammaffaa ati fakkeenyaaf akka macaafa keetti Efesoon 1:4 irratti karaa Yesuus Kiristoosiin otoo samaaf dachiin hin uumamin filatamteetta. Qulqulloonni warri jedhaman jechuudha. Sana jechuun ati na dura dhalatte jechuudha.